Baga nagaan chaanaalii keessan kan ta'e Dawaa Tiiviitti nagaan dhuftan. Tokkoffaa irratti gaaffiin qormaata bara kanaa kan bara 2014 isa darbee kana isa amma furmaata isaa deebi'e kana nama meeqatu fudhate? Barattoonni 2022 akka lakkoofsa Gregoriyaanii yookaan akka lakkoofsa Faranjiitti biyya kanatti qormaata biyyoolessaa yookaan darbiinsa gara yuunivarsiitiitti qoraman naannoo 900 hin ta'u jedhee yaada. Lakkoofsa isaa sirriitti hamma kana jechuun na rakkisuusi. Sababni isaa barattoota hamma galmaan sana keessaa fedhii isaaniidhaan qormaatarraa kan ba'an turaniiru. Akkasumas sababa rakkoo nageenyaan kan hafan turaniiru baay'ee waan ta'aniif naannoo 900 keessa akka qoraman nan beekaa. Barattoota qoraman sana keessaa qaama gaaffii keetii taa'ee kana yaadu. Barattoota qoraman sana keessaa akka ministeerri barnootaa jedhetti parsantii 50 ol kan fidan 3.3%dha jedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Akkasumallee wanta baay'ee nama naasisudha. Akka biyyaatti gaafa yaadnu wanta baay'ee nama naasisudha. Kanaaf daataa amma gammaatti jiruun akka ministeerri barnootaa beeksise parsantii 50 ol kan fidan naannoo parsantii 3.3dha jechuudha. Waan baay'ee nama dhibu. Kanaaf qormaata yeroo darbee fi ammaa gaafa wal madaalchisu maaltu ta'uu qaba, maaltu jijjiiramuu qaba haala qormaata kana ilaalchisee jechuudha. Kan durii yeroo wal bira qabee madaalamu. Asirratti wanti hubachuu qabnu akkasumallee mootummaan poolisii yookaan imaammata dhimma barnootaa kanaan wal qabatu wanti sirratti yookaan wanti bocamu wayii hin jiraata jedhee yaada gara fuulduraatti akka yaada kootitti yaada dhuunfaa koodha. Sababni isaa kana dura qabxiin akka kanaa biyya kana keessatti galmaa'ee hin beeku. Kun yeroo jalqabaadhaaf parsantiin 3.3 qofti parsantii 50 ol fidan jechuun wanta baay'ee ajaa'ibaadha. Naasisaadhas baay'ee. Garuu wantoonni kana fidan barattoonni sababa qabxii kana galmeessuu danda'aniif maal wanta jedhuuf yaada garaagaraa kaasuu dandeenya. Sababoota garaagaraas tarreessuu dandeenya. Achirratti gaaffii tokko qaba dhiifama tolituun galee yaada. Achirratti bu'aan qormaata kana akkamittiin akkas ta'uu danda'e? Maaltu mudate? Akkuma beekamu Itoophiyaan biyyoota guddachaa jiran keessaatii ishee tokkodha. Akkas gaafa jennu Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota gaanfa Afrikaa jiran rakkoon kun waan isaan mudatudha. Sababni isaa tokko dinagdeedhaan biyyoota guddataa jiran keessatti ramadamna. Rakkoo sanaaf kan ta'uu danda'an jedhee kanan kaasuu barbaade jechuudha. Karaa kan biraallee duuba isaa naannoo 2009 jalqabarraa koovidiin biyya kana dhufee ture. Jalqabarratti kanadha. Sababa sanaan haalli baruu barsiisuu baay'ee gadi bu'aa ture. Akkasumallee qaamaan barsiisuun yerootti dhorkame waan jiruuf yerootti manneen barnootaa cufaman waan jiraniif sababa ta'uu danda'a. Baay'ee guddaa ta'uu baatus jechuudha. Kan biraan rakkoo nageenyaa biyya kanadha. Rakkoon nageenyaa biyya kanaa kaabattis lixattis akkasumallee gara kibba Oromiyaa kan jiru barnoota irratti rakkoo guddaa uumee jira. Haala barii barsiisuu biyya kanaa irratti rakkoo guddaa uumee jira. Sana dura garuu wanti hubatamuu qabu rakkoo koovidiin wal qabate akkasumallee baay'ee rakkoon koovidiin wal qabate kan inni uumame bara 2019 akka lakkoofsa Faranjiitti haga 20ttidha. Sana booddee akkamitti kan 2020 irratti rakkoo uumuu danda'a namni gaafachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf garuu rakkoon achi as dhufe sun barumsa baruu barsiisuu bacancarsuun yookaan qancarsuun sun achumaas dhufe gargar hin cinne. Sun ta'ee immoo akkasumaan waraanni kaabaa jalqabe biyya kana keessatti jechuudha. Sun hundumtuu walitti fufaadha jechuudha. Isa caalaa immoo sirni barnootaa baruu barsiisuu biyya kanaa imaammati isaa kan dura ture akka jiruun irraa dikeet yookaan immoo hin banne ittuma bufee dhufe.
barataan illee haga kufuu hin qabu yoo barataan kutaa barnootaa keessaa kufee barsiisaan haga itti gaafatamutti haalli baruu barsiisuu baay'ee gadaanaa ture. Kanaaf imaammata nuti barnootaa biyya kana keessa ture rakkoo kan qabu ture. Barattoonni har'a kutaa 12ffaatti qormaata kutaa 12ffaa qoramanii keejii yoo hin baranne ta'e waggaa 12 irraa jechuudha kan barumsa barachuu jalqaban. Sana jechuun imaammanni biyya kana keessa kan barnoota irra ture kun barataa kana irratti tokko lamaan irratti hojjechaa dhufe jechuudha. Barattoonni qabxii gadaanaa kana kan agarsiisanii waan al tokkotti ta'e miti. Rakkoon nageenyaa hin jira akkuma jalqaba kaasuu yaade rakkoon dhukkubaan wal qabatee akkuma addunyaatti Itoophiyaas dabalatee hin jira. Akkasumallee imaammanni barnootaa biyya kanaa sun hundumtuu walitti dabalatee barattoonni kun qabxiin barbaachisne akka galmeessanii godhate. Kana jechuun garuu bara 2021, bara 2020, bara 2019 maaf qabxiin akkasii gadaanaa ta'e hin galmoofne jechuu danda'a namni. Wanti ta'e maali? Dura barattoonni mana barumsaa keessatti baratan keessatti qormaata qoramu turan. Yeroo sana biyya kana keessatti ajaa'iba haga nama godhutti gaafa mucaan tokko ilmi yookaan intalli qormaata biyyoolessaa qoramtu maatiin hoolii bahee qormaata hata moobaayiliidhaan karaa garaagaraadhaan wanta baay'ee nama ajaa'ibuu fi baay'ee nama qaanessuu jechuudha. Yooti qormaata sana dhaxxee hinattuutti ta'e akka dabootti baatee hinattu ta'e hagasi jibbuutti akka waan ati darbuusaa jibbiteetti yerootti lakkaa'amu ture. Sun hundumtuu hafee qormaata galagalchuun yookaan namarraati koppii gochuun hafee sadarkaa yuunivarsiitiitti barattoonni funaanamanii gaafa qoraman hanni sun hundumtuu hafeera jedhee yaada. Dhibba ta'uu baatu haga ta'e hafeera jedhee yaada. Gaafa sana barattoonni hundumtuu qormaata mataa isaanii qoraman. Egaa barattoonni kun baay'inaan qormaata barnoota kilaasii galanii hin baranne. Rakkoon nageenyaa hin jira. Yerootti tasuma iyyuu hin baranne hin jira. Kana hundumaa rakkoo hundumaa kana hundumaa irratti immoo qobaa isaanii hanni akka duraan hafee tootaalii barataan of danda'ee gaafa qormaata kana qoramu qabxiin isaanii akka baay'ee gadi aanaan galmaa'u ta'eera jechuudha. Akkas jechuun barattoonni kana dura baay'ee walirraa qotu jechuudha. Kun dhugaama jirudha. Biyyis namni kamiyyuu kan beeku jechuudha. Akkasumallee wantoonni isa dura ta'uu qaban hin jiru. Kana dura wanti ta'uu qabu jedhee ani yaadu tokko imaammanni barnootaa biyya kana akkuma amma yaalamaa jiru waggaa kana keessa appilaayi hin godhama jedhamee kan eegamu ammas kan jalqabame wanti jalqabame hin jira. Haalli baruu barsiisuu imaammanni isaa sirrachuu qaba biyya kana keessatti. Kan biraan manni barnootaa iddoo siyaasni itti oofamu ta'uu hin qabu sirrachuu qaba. Qaama kamiiyyuu mana barnootaa keessatti siyaasa oofuun dhaabbachuu qaba. Akkasumallee barattootaaf wantoonni barbaachisoo ta'an galtee ta'an kan akka laayibiraarii manni barnootaa meeshaalee hundi deeggarsa barnootaa hundumtuu hamma danda'ametti haga humna biyyattii danda'eetti guutamuu qabu. Akkasumallee barsiisonni barattoota kana barsiisan wantoonni guutamuufi qabu. Yoo sun hin taane rakkoon sun deddeebi'aa ta'a jechuudha. Barattoonni hanga akka sana kufuun baay'ee biyyaaf ba'aadha. Soshaalii, ikonomikaalii akkasumallee politikaalii yookaan karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummallee rakkoo uumaa kufaatiidha jechuudha. Sana hundumarraa baraaruudhaaf mootummaan haga danda'etti imaammata barnootaa kana haga danda'ametti sirreessuun qaba. Wanti amma jalqabame jedhamu hojiirra ooluu qaba. Ga'een hunda keenyaallee ga'een namoota dhuunfaallee yookaan lammiilee biyyattiillee hin barbaachisu waan nurraa eegamu gochuu qabna. Kun hundumtuu gaafa sirratu barnootaaf haalli baruu barsiisuu barsiisaadhaafis barataadhaafis gaafa sirratu kun hundumtuu gaafa mijatu barataa biyyaaf ta'u biyya isaa sheeku gochuu danda'u biyya isaa gochuu danda'u gara fuulduraatti namoonni abdataman hin dhufu jedhee yaada. Akkana natti fakkaata. Tole galatoom gaaffii kootu goree nu kabajjee waan dhufteef galatoomin siin jedhaa. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo har'aaf qopheeffanne isaan kana fakkaatu kutaataan yeroo ta'an qabannee isiniif dhuun galatooma.